akka saree masjida seentee rabbi si haa xiqqeessu abaarsi warra keenyaa kana adurree beeleessitee ittiin ibidda seentee jechuudha. Saree warra mana bulfatuutu jira achitti saree nurraa kafalachuu waan hafan qabne yoo sirra miina saree yoo dhooyine itti dilooyna intaloo warra bani Israa'el tan sagaggaalummaan beekamtu saree bishaan obaaftee jannata seente waan sareen barsiifamte qabdee ajjeefte nyaachuun ammoo waan namni hin salaanne qalee nyaachuun amantii teenya keessa dhoorkaadha. Sareen nuti guddifnu saree bineensaan loltu ta'uu qabdi. Saree ooyiruu eeydu yookaan beeladaa bobbaaftee galchitu ta'uu qabdi. Kanaan alatti saree faayidaa hin qabne guddifna taanaan guyyaa irraa sawaaba akka gaaraa gurguddaa lamaan nurraa irratti saree wajjin wal qabsiisee amantiin teenya maal jetti waan jiru inshaallah ta'ala irra wajjin laalla. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wal barakaati. Amantiin teenya amantii waa hundaan guutuuti. Akkuma waa hundaan guutuu waa hundaaf seeraa fi heera keessa jirti. Waan godhuu qabnuu fi waan dhiisuu qabnuus takkallee nan bifne. Waan nu toluu fi waan nu miidhuus hundaa'uu addaan nu baaftee jirti. Wajjin jireenya ilma namaatii wajjin jiraannu keessatti wajjin jireenya beeyladoota wajjin jiraannu keessatti waan hambifteen qabdu. Akkaataa itti ilma namaa wajjin jiraannu, akkaataa itti beeyladaa wajjin jiraannu, akkaataa itti uumaa rabbii hunda wajjin jiraannu amantiin nu barsiifteedha. Saree wajjin wal qabsiisee amantiin teenya maal jetti waan jiru inshaallah ta'ala irra wajjin laalla. Saree guddisuun amantii islaamaa keessatti akkamiin laalamti? Sareen amantii islaamaa keessatti jibbamtuu bakka argamte hunda dhagaan dhawamtuudha moo kabajaadha qabdi. Sareen waani baratti moo hin barattu tawaa baratte akkamiin laalamti tan baratin akkamiin laalamti waan jiru inshaallah ta'ala gabaabsinee wajjin laalla. Duraan dursa saree guddisuudhaaf nabiin keenya كما في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من اقتنى كلبا إلا كلب سيد أو كلب ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطا. namni saree guddise yoo saree beeyladaa bobbaaftee galchitu taate malee yookaan yoo saree bineensa loltu taate malee saree faayidaa hin qabne ta bineensa lolle ta uruu neeyne yoo ka guddisu taate namni guyyaa irraa sawaaba akka gaaraa lamaatu irraa irra tayan guyyaa rabbiin aduu baasee dhiisisurraa sawaaba akka gaaraa gurguddaa lamaatu irraa irra tayan nama saree faayidaa hin qabne guddise baana. Saree yoo waa barsiisan deemtee bineensallee yoo namaa kaan loltu taate bismillah jettee bineensa jala dirtee bineensa nyaadhamu tokko kasiyaan loltu yoo taate bineensa harkasiitti illee yoo du'e ni nyaadhama. Sareen naman salaan irra isii caala namni keenya xabiyaa irraa bakka hunda saree harkanii dhawa dhagaan bakka harkee hunda uwwama harkeen dhawa sirrii miti kisan. Intaloo warra bani Israa'el tan sagaggaalummaan beekamtu saree bishaan obaaftee jannata seente. Saree waayyoo tolaniif ittiin jannata seenanidha. Waayyoo itti hammaatan ittiin ibidda seenanidha. Akkuma intaloon taanta ibaadaa qabdu adurree beeleessitee ittiin ibidda seente jechuudha. Kanaaf beeyladoota wajjin jiraannu keessatti akkamiin wajjin jiraanna beeyladaa wajjin jiraannu akkamiin wajjin jiraanna akkamiin tolatti ooluu qabna yoo miine yoo tolleef maal harkanna maal dhabna waan jiru beekuun barbaachisaadha. Sareen nuti guddifnu saree bineensaa loltu ta'uu qabdi. Saree ooyiruu eeydu yookaan beeyladaa bobbaaftee galchitu ta'uu qabdi. Kanaan alatti saree faayidaa hin qabne guddifna taanaan guyyaa irraa sawaaba akka gaaraa gurguddaa lamaan nurraa irrata. Kana beekuun barbaachisa. Kanaan alatti sareen hamtuudha ja'anii akka saree masjida seentee rabbi si haa xiqqeessu abaarsi warra keenyaa kana. Maaltu xiqqeesse saree maaltu xiqqeesse saree masjiida seentee maal waa balleessiti qulqulluudha yoo waan xaaraa hin qabne waan najisarra jettee dhuftee masjiida keessaanii jechuu baatte saree waan takkallee waan balleessitu hin qabdu ammoo mana sareen jirtu maleekaan hin seentu hadiisni juus ni jira alaa kulli haal biyyoota garii keessatti yookaan biyyuma teenya naannoo garii keessatti saree warra mana bulfatuutu jira bineensaan nu jalaa fuudha janii saree namni silaa bineensa eeydu guddisu manatti ol naqanii shikaala gadda'anii fi akkuma beeyladaa hidhanii sareen manatti nyaattee dhuydee manuma fincaantee udaante warra akkasiitu jira saree mana ol naquun mana sareen jirtu keessa maleekaan akkan seenne asumaan akka beekuu qaban isaan san biraan dhaamsa keenya ga'uu barbaana tan sanirraa hafte saree yoo dhooyne itti dilooyna gaafa siraat ceenee gara jannataa achi dabruudhaaf deemnu alaa qanxiratin bayna aljannati wannaar ichitti rabbiin nama hunda dhaabee hattaa yuqaada lishaatil jalahaa'i min ashaatil qarnaa reetti sheenyoo gaafa hin qabneef reetti gaafa qabdu irraa qisaasni baafamaaf isii gaafa hin qabne gaafni kaayamee isii dura addunyaa irra gaafa qabaachaa turte san isiin dur gaafa hin qabne waraanamaa turte irraa kafalatti namni asirra nama miidhechitti nama miidhee wajjin walitti dhufanii inni miidhame isa miidhe irraa achi kafalatu achitti sareen nurraa kafalachuu waan hafa hin qabne yoo asirra miine beeyladaan nuti asin miinu ichi nurraa kafalatti ifiifuu walirraa kafalatti nurraa isni kafalatti jechuu beeyladaa dha'uu irraa gabaabbachuudha qabna. Beeyladaa gaafa guddifnu gaafa wajjin jiraannu faayidaa yoo nuu qabaatte wajjin jiraannee guddisuudha qabna. Bineensa nu wallooluu saree yoo taate deemtee beeyladaa tiisitee bobbaaftee galchuu dandeehuudha qabdi yoo kanan taane guyyaa irraa sawaaba akka gaaraa lama dhabna. Kan akkasitti haa beeynu. Sawaaba akka gaaraa lama nama dhorkiti jedhanii saree dha'uunis sirriidhaa miti. Beeleysuunis sirriidhaa miti. Waan nyaattutti kannuun obaasuun
hanga dandeemutti beelaa deemuu irraa eeguun dirqama nama isii guddiseeti. Ammoo namichi isii guddisu waan guddisuuf beekuudha qaba. Barsiisee guddisa taanaan naman salaan irra isiitu caala. Waan namni hin salaanne qalee nyaachuun amantii teenya keessa dhoorkaadha. Waan sareen barsiifamte qabdee ajjeefte nyaachuun ammoo halaali. Akkanatti addaa isinii baatu saree hin miidhinaa, hin tuqinaa, hin dhawinaa ammoo yoo faayidaa isiniif hin qabaanne guddifnaa miidhaa isiitu irra guddoodha. Saree akka isiin beeyladaa bobbaaftee galchitu barsiisaa guddisaa. Akka isiin bineensa isinii allooluu dandeessutti barsiisaa guddisaa. Kanaan ala yoo guddiftan saruma ijoolleen haada qabdee asii fi ciinceeteetti hin taphattu. Tanuma qe'ee keessa lukkuu gandaa nyaattu yoo taate faayidaa takka illee hin qabdu sababa isin irraa irratti. Ni isin miidhinaa yoo faayidaa isiniif hin qabaanne isin guddisinaa. Wassalaamu alaikum warahmatullah.